daawwattoota keenyaa kun Abdallaan isaa akkuma agartan as jira. Bas maaliin jiru gurbaa wayii. Kunoo bakka inni itti kufee miidhamaa jirus hadiida kana agartan reefu isin agarsiifne. Kunoo bakka amma jiru tannee agartanii kanaa itti dabre haskara laaleetii obsi haskara laaleetii haskara kan laalee suuta gabbu'ee laalee deebi'aa jechuudha. Isin ammoo faana turaa daawwattoota keenya hadiinni meeqaantamii jira laa meeqaantamii jira akkanaa kana meeqatti gufatee jechuun immoo kuni sadiidha. Akkasii gabbu'ee ilaala. Suuta deematiin kufini. Suuta deemiin jeen kufini. Daawwattoota keenya akkasii kunoo mujrimoonni suutaan laalaa obsi kaa'ate. Obsi ni Abdallah sagalee takka malee laalee deebi'aati. Caljii. Caljii hin dhabu. Obsi. Daawwattoota keenya. Ana gubbaa bakka hin taane. Ammaaf waa jiru. Mee ulaa dura gaafa argu anshaaraa malee. Katarani nal bakki silaas kan dhiibasan mee gabbu'ee laalee deebi'a. Akkasii homaan mul'atanii ani amma Abdallaan gabbuusa. Abdallaa suuta dubbadhuuti. Jirri beektaa suuta. Yaa Allah. Jirjir. Jirta suutan deemtu. Akkaan sinjee suuta deemu hin jiraniiti. Akkaan sinjee hin jiran. Namni garuu dhokatee taa'amanii waa dirree beebeen taa'u. Firraa alaalaa suuta gabbuudhaati. Shakkii takka malee ka'e. 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 Ol ka'ii jeeqa Abdallaa amma waliin qonnu ka'e. Ka'e akkuma deeqa. Ayyaa Abdallaa ka'e. Maal taasisa mameet suuta qiyyaa idoo waan dhugu naa beekaate. Suuta dubbadhaa. Hayyee. Amma akkamittiin gabbu wareen? Suuta darajaa ta'anii irraan dhokannee buunaa hayi. Taawulaa isaanii duraatti hin deemu. Bakka ulaa isaanii hin deemu. Hayyee. Mee obsi dura wayii nasi buuse. Gannatu kee nasi buuse Abdallaa. As. Deemaa gabbuuna fudhadhee. Yalla. Suuta naasii qabaa. Awoo maalaa gabbu yaa gurbaa. Suuta. Sanan seenin tun koree biraati fi fuyi. Egaa tantarini. Suuta deemii. Sagalee ittiin godhiin kaa gabbuuna. Suuta deemii. Suuta. Si qabu. Eketuka, eketu argani kabatini. Aboti bumi kamera kori afnasi kaba hotu. Asin kamera kori la. Kamera hotu. Kiyyaan agar asu. Aman tu pun kamera hotu. Sudah be. Singkaba, sidru buyen singkaba. Sidru buyen singkaba. Kasuna kabi kat. Dafi buyi kama makiyan dufa. Lem buas. Sale tak lem buyi. Haye dafi buyi. Kuas buyi lah sidru kaba. Nijira kiya. Nijira. Namun belajaran sidru kaba. Terus asimbe. Singkaba hotu. Ula asirra jedhu asirra. Asirra jedhu. Asirra jedhu. Asirra me. Nasi kaba ko asirra jedhu la. Bakka dan karani tanarra jedhu harto ko nasi kaba. Udah buka sudah buang. Ifana kanadu. Tafika. Daf. Mama tu. Wo ifana aib sini. Haye suuta ifa ifsuun feene wani. Dafi kiya. Ejira. Suuta jira. Lu itu nak aku dekamitin buare. Oh saye. Ko gadiadu. Nasi kaba. Harkan je kono kabat. Abona kabimet. Tu harkan je kono kabat. Harkan je kono kabat. Mereka tidak. Haye. Foto. Uno. Ayya. Salas. Haye. Kobe de trai suuta. Abo? Aku kan segitu mama ini. Aku kan hati kau pernah berada di mana? Mana kan jadi. Maka tanah bisa cinta. Malin sih, atman lain duri naim tu tuh mal. Mana sih mau cerita sih? Wan tak kalian naim tu, mama duri naim tu jurut tu.
Dilaan andi otraa si laffee bakka mee kadhagee. Bakka hojii jira shabaqaa kuu qaba. Shabaqaan kun bakka bilbiltee nan gaafattu. Qalbii taayamoo. Mubarak gattee baaba. Kottu baaba dhiisi haa taphatu dhiisi ni haa taphatu. Baba keelaa dhiiga. Dhiisi haa taphatu inni. Baba keelaa dhiiga. Dhiisi nurra. Dhiisi isaa haa taphatu mubarak gabaa kun kumaan beekamtudha maali. Mee nalaali miila kana maali waa'ee nan ta'e akkamatti calmeettee Maamad hanqalan bilbilee bakka kanaatiin jira si akkamitti akka mataa jabaatise. Geeffalu. Hayyee Toofiq gartee Toofiq bilbiltee. Toofiq wala geejjibaa isaa naas hima. Ejjiti maal laayim. Isaa fi Liinaa wal maleesaa deema. Akkamsa Maamad. Yuusufis. Dooyineeti. Akkam gaa. Wanti boona. Abdallaa fi isaan hundaa'uu irra galgalaa kan booda namni karaa akka tokko. Adda baasi dubbii dhugaa. Akkaan siin jedhe geeffadhu. Toofiqii fi Liinaa walii galanii jiranii karaa gabaabaa. Walii galee dhugaatu Toofiq kan mana dhufee asii. Kutee akkuma kuteen. Barkalee galgala isaa gubbaan ol baasee bar bakki isaa jira naaf beekanaan. Boole dabala shaarratti isaanii hojjaasaa deemuu hin dandeenye. Ati moo. Abdallaa. Qabaddaa kaameraa waan waraabee gadi lakkisi. Yuusufi Abdallaadha galanii jiran. Akkam. Qaata walii galanii jiran. Yaani uggoo walii gala Maamad Liinaa fi Toofiq akka maal walii galan. Natti miti Siifi Yuusuf qabanii hidha galchuuf yookaan immoo isin bashaabashanii isin balatanii akka isin abaluun nu dhaheen beeynetti. Toofiq dubbii Isaanii haasa'u jiruun. Toofiq dubbii kana isaa qabachuudha kan hojii dhufee. Kaameraa mana jeetiin araba keessa jirra kaameraa ol qabuu sudan. Haa Yuusuf ka dhufee Toofiq ka dhufee Yuusuf biraa fiidiyoo marii na biraa dhufee fiidiyoo marii akka nama hojii dhaabbatutti hojii dhaabbatee waan kana ta'e. Geeffadhu adeema ireega. Akka dhufee. Anis bakka hojiitiin taa'e guddaa waan ta'eef. Toofiq qaama dura deemee bakka sheekaati moo bakka maalee bakka siirii moo maal jenkaa intala wajjin dhaganii beekte mucaa gaama dura. Beeka amma ta'e. Uba qabdaaree akkamitti eddiitti bar hayyee maan ol baasee gubbaa sanii maan ol baasee adii dhammaa akka nadire silaan kamisa jiraachuu baadde dhiinna irraa dhumeera maama maal ta'e hafana kiyya kanaan hin barbiraa achitti eebideera. Wanni inni deemu akka ati lubbuun hin jiraanne barbaadu isaati. Hayyee maana jala deemanii eeggasaati. Sagalee isaanii irraa mara wajji jiraachuu isaanii sagalee isaanii illee nama keessa jira dhagollee baanu wajji jiraachuu isaaniitiin irraa mara jeetiin. Innummaan galiidhaan hojii barbaadu humna. Naaf uummata Toofiqoo si namaniini. Akkamiin Toofiqoo nama nama amma Toofiqoo maarratti namanii naa jedha. Toofiq qaamasa sirrii godhe xayma naa kamatti rafuma yalla qaamasa kanaan biraa eegalee innummaan sun waan irraa Toofiq dhufee Toofiq nama dhufee. Yuusuf bidaan dhagai wanta kan si maama wanta kan si dhiisi natti hin jabeessine maama wanta kan si Toofiq dhufee Yuusuf biraa fiidiyoo maratu Liinaa wajjin quba qaba edaan namni basaatu jiru isa. Isaa boo ati makka Edaa Liinaan bar waan jechaa jirtu bar Liinaan bar annama isin hojii jiruun qaba isin wajjin jiraachaa waan isin bakka isin ooltan bakka isin bultan waan isin hiriirtan kanaa himuu qaba. Aboo daawwata keenya qaba dhaataan mistira kana maamma qolli quba qaba Toofiq waan kana keessa harka qabu waan kana quba qabu. Toofiq Liinaa fi Toofiq waliin argee jiru magaalaa keenya isaanii waliin dhaabbata karaa irratti. Liinaan ammoo bakka nuti oolu gaafa mana micaa kireessa illee fooyyii kireessa illee guma sana anaa mana kireessee darsee itti bitee gusuma dhuftee fooyyii dhooftee lafaan dhooti. Guyyaa kaan illee anaa mana himaa irraa gabbaasee shaaraa irratti isii dhiisee kute bakka sanii dhuftee beeku dhuftee Liinaa fuutee jechuudha. Liinaa fooyyii fuutee dhabamsiif. Sanillee quban qabuun. Walumaa galatti namni dubbii sana keessa harka qabu dhibbaan dhibbatti Toofiq. Toofiqoo an kaameraa irraa mara jee dhalaa jira. Dhalaa araba. Hoggaan ol qabee kaameraa garraan nani dhabee namuu beeka biyya tana keessatti. Dubaree bilbilee isaa yoo harka ba'aa waraabde malee guyyaadha. Hin bilbili. Yuusuf bira dhufee bar Yuusuf fooyyii baaftanii jechuu jiran na bira dhufeeti Abdallaa si kalata gabaa Liinaa sana hiituu hiinaa jechuu jiru. Waraqaa siin kan itti hiinaa jechuu jiru maamilatti maal haasisan? Akkana kun waa hunda. Harka daawwatoo kan luti tiitu laala luti tiitu qamisa kiyya kanaa ni fide qamisa kiyya hullaa waan biroo isinitti hin fakkaatin adiidaa asiin na seen kalee galgala dhaabbi Toofiq fiidiyoodhaan chaanala kiyya irra gallakkisetti gubbaatiin ol baanee mana Liinaan faan jiran sana dhahee gubbaa baanee jechuudha gubbaa sanitti kunoo na laalaa kun dhiiganaa ittiin fakkaatin gubbaa baanee fiidiyoon hojii waraaba askaratti isa askara na qabsiisu na deema na fakkaatte. Aboo jaanii. Maalaan jaa ati jechuu hin darbinaa yookaan immoo bashaabashine eenyuun na dhee akka isaan hin beeynetti. Maalaan jaa ati maa askara dheeyite maa sodaatte qabamuun ni qabamna naan jaa. Edaa inni dubbii sana harka keessaa qaba askara maa sodaatta naan jaa ammoo askara kiyyaa irraachi magee qawwee harkaa qaba kiyyaa dhakaa fuudhee dhakaa hin dhaayee taa'u jira dhakaan dheetiin qawwee harkaa fuudhee cin gabbee fooyyaa. Inni maalaan jaa immoo. Yuusuf illee ni beeka. Turi maalaan jaa. Mas gargarii bosoon facaane goo yaatanii hojii deema. Turi maalaan jaa ni beeyta. Dhahee kiyyaa kana suuta itti gabbuuna naan jaa suuta dhahee qabnee qawwee harkaa nama qawwee harkaa qabu tokko dheeyitee qabdee qawwee kamitti harkaa fuuta. Tokkoomi. Nama tokko tokko taanaan nagee. Na dhawar qaban na hojjetti hin deemu. Edaa inni waan keessaa qabu qabaa edaa kalee galgala sun. Hayyee yeroo munina jiru san
eessa kute eessaan bu'inni lafti sun tana mara eegdee dhufte halla jaara eessaan bu'e. Waliigaltee qaban. Waliigaltee qaban. Namni tokko si hojii jiru tarii sun lama seeqaa akka godhee si buusa. Sun rakkoon qabu. Asirraa ani akkini jeen tol darbee namni funyoo adiituma sanitti hidhee funyoo jala sanii isaan tol darbanii qabatee irra gadoo bu'a. Bal'aa fatana bakka xiyyaan askaraa jiru sun malee bakki buunuun jirtu halla jaara mamma maal taate. Halla jaasan bakkummaan buunutti akka jirtu. Hayyee ana kiriin jee maangoo irratti utaalee kan eegalee na dhorke maangoo irratti utaalee dhiyeessiin xaaqaa sana sarkisee xaaqaa hin banaadha achiin gabbu'ee fooziyaa baasaan jee na dhorkee jee. Akkam gootaa yaa siree maal jettarre? Manni sun manni fooziyaatti awwaala sun gorfaa meeqa? Manni kurfaa sadii moo afurii hin beeku mana amma gaafa duraa dhahimee kurfaa sadii moo afurii kurfaan tokko. Awwaaluma dhahimee kanuma isiin jirtu sanitti darbinu. Faaskaraa jira askaraa eegaa suuraa nama hundaa teetillee tiijallee ta Yuusufillee nama hundi itti garsiifte ta bulchaallee itti garsiifte citti. Wajji jiranii ta bulchaallee itti garsiifte bulchaan amma nuuf bulchaa guluu quban qabnu. Akka bulchaa biraa baate innillee yoo asinna dhufettee bulchaa yoo asinna dhufettee suuraa bulchaatu itti garsiifte isin. Hundi adawwii xiyyaa itti himu. Namni kun hundi adawwii xiyyaa tokko yoo maqamaan annaqaa jeen malee suuraa fiidiyoo san gurtanii suuraa fiidiyoo saniin yoo annaqaa jeen malee akka inni itti mana kana. Nama san suuraa yookiin kaasaa fiidiyoo yookiin irraa sawuudha na bira fidaa warra askaraati. Maallaqaan qaba baaldoo xiyyatanaa fi foodhaa xiyyatana siiriin itti godhadhee siirii irra jiraa tullaan jettee akkanatti baaldoo san jijjiirrattu foodhaa san illee firaan baafu. Siin gargar baatee bultii ta'e maaliif jibbitiidha bara moo na yaachise hayyee isii yoo qabdee kam godhu. Amma kai mana kana geesse mi kai kai ana shafa. Amma ta'e geessu amma si geessin Abdallah. Kai ana shafa. Ammoo isiin miyoosanii maali amma kimi baafna miyoosanii akka godhu jirtu ni beeknu. Duraasiin godhu bira deebitee mamma. Akka makka godhu jirtu ni beekna. Eenyu? Micha akkasiin godhu jirtu maaliif beeknu? Tana gaafuno. Yalla amma kai kinne deebi kai. Kai mana akma deena. Kai mana akma na geesse. Yalla mubarak kameraan sakanu taa'aa. Ni sababa mubarak itti arfu yalla. Deemu.